addunyaa kanarraa wanti akka hinaaffanamu miidhu hin jiru. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota koo. Egaa akkuma beekamu gidduu kana miidiyaa kan fudhatee jiru waa'ee jarreewwan kanaadha jechuudha. Isaaniinis seenaa isaanii gabaabsee yookaan immoo ta'ii isaan irratti ta'e gabaabsee isinitti himee dhumarratti garuu warra haadha manaa 2-3 jaallattaniif akkasuma immoo faallaa isa kanaa dhiira 2-3 jaallattaniifan dhaamsa gabaabduu qabaa jechuudha. Egaa jarreewwan kunii iddoo biraatti otoo hin taane ollaama keenyatti kan argamtu Ijiptii keessatti dubartiin tokko ijoollee 6 fi abbaa ijoollee kanaa bakka tokkotti ajjeestee jechuudha. Akkas ture seenaansaa. Abbaan ijoollee kanaa lafa qonnaa wayin immoo baadiyyaa iddoo jedhamu hojii gabarinnatii kan hojjetu qaba ture jechuudha. Achi deemee otoo hojjetu dubartii biraa wajjiniin wal baree dubartii kanaafis jaalala dhiyeessee jennaan gaaffii jaalalaa isaa fudhattee walitti dhufanii jireenya eegalan. Akka ijoollee qabus akka haadha manaa qabus itti hime. Isheen garuu akka inni hiiku itti himtee jechuudha. Innis tolee jedhee baay'ee waan jaallatuuf ishee haaraa kanaa hin hiikee jechuudha. Gaafa hiikuu adeemsa keessa garuu haadha manaasaa ishee haadha ijoollee isaa kana deeffachuu barbaada. Nama gaarii waan taateef haadha manaasaa ganamaa waan taateef akkasuma immoo haadha ijoollee isaa waan taateef innis adeemsa keessa walitti araaramee ishee kana biras naqaa ishee kana wajjiniinis hin jiraataa jechuudha. Ishee kana wajjin silayyuu bakka gabarinnatii isaa yookaan bakka hojii baadiyyaatii hojjetu firaafiree akaakiltii garaagaraa hojjetudha waan ta'eef ishee kana wajjin jiraachaa ishee sanas deemeen dubbisaa jechuudha. Gaafa kana isheen kun hinaaffaarraan kan ka'e inni naaftii garuu irratti mul'atu sana booddee isheenis nama nagaa fakkaattee akaakiltiis asii fuutee fi deemtaa. Akkasuma immoo daabboo hojjedhee yookaan kibisiisa jedhamu jechuudha. Kibisiitti beeku ijoolleen keenya biyya arabaa jiranii biyya keessatti garuu daabboo jedhama wanti suni. Daabboos nan toshaa fi ijoollee kee fuutee deemtaa haadha manaa kee fuutee deemtaa ittiin jettiin. Namichi kunis tole jedhee biyyi nagaadha jedhee yookaan immoo nagaa yaaddee tole akkuma durii akaakiltii hojjeturraa akkasuma isheenis daabboo toshiteetu daabboo namicha kanatti ergitii jechuudha. Isheen garuu wantoota kana yookaan immoo yaada naasaa jiru kana gaggabaabsuun barbaada. Maaliif dhumarratti dhaamsa koorratti akka sa'aatiin na jalaan eeranneef isiniin hin jedha. Achi daabboo kanaaf firootii kanatti isheen malataayiniitti naxxee wayin immoo qorichatti gooteetudha kan isheen ergitee jechuudha. Haadha manaasaa sana ajjeesuu waan barbaadduuf. Argitan miti hojii naaffaa sana booddee innis daabboo isheen itti kennite firootii isheen itti kennite fuudhee dhaqee kennaafii jechuudha. Ijoollee isaaf kennee ofiisaas nyaataa jechuudha. Egaa haati manaasaa waan shakkituu fi na ajjeesuu dandeessi na ajjeesuu qofaa otoo hin taane siirii natti gochuu dandeessi kun jettee waan isheen ergitu durumaayyuu hin nyaattu. Ijoollee isheef hin kenniti abbaa manaa isheef hin kenniti jechuudha. Argitan miti sana booddee daabboo fuudhee dhaqee sana kennee fi firootii fuudhee dhaqee sana kennee fi ijoolleen 2 warra 6 kana keessaa 2 galgala gaggabanii normaalii dhukkuba dhukkubsaatii dhasanii hospitaala gaafa galan hospitaalatti induu'an lubbuun isaanii darbanii jechuudha. Akkasuma irraa jiran dhukkubsatanii hospitaala galanii lubbuun isaanii darbaa jechuudha. Abbaan manaas umarratti dhukkuba guddaadhaan qabamee hospitaala gaafa seenu lubbuun isaa darbaa jechuudha. Sana booddee isheen haati manaasaa isheen qoricha kennitee fi kun dhadhee wayyoo abbaa manaa koo wayyoo ijoollee isaa jettee boossii sanarratti poolisoonni shakkanii ishee haadha ijoollee kanaa gaafatanii jechuudha waan jiru. Itoon gaafatiin dura garuu ishee hospitaala geessanii gaafa marammaranii dhiiga ishee gaafa marammaran nagaadha isheenii jechuudha. Akkuma warra sanaa dhukkubsachuu dandeessi jedhanii jechuudha. Sana booddee gaafa marammaramtee gaafa ishee gaafatanii isheen immoo daabboo isheen ergitee fi firootii isheen ergitee fi kennee fi sana nyaatanii booddee akkas ta'anii jetteeni. Sana ofii koo ani nyaanne waan isaan nyaatan kana ani nyaanne na ajjeesti wayin immoo siiriitti gootee na kenniti jedhee waan shakkuuf waan isheen fiddu durumaayyuu nyaadhu har'as hin nyaanne. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waan baay'ee gadda laphee nama cabsuudha. Mana tokko keessa nama 7 gizee tokko dhabuu jechuun hangam akka nama miidhu nama miidhametu beeka. Dhugaa gadda ganan jedhamnetu biyyattii san keessatti ta'e. Biyya Ijiptii yookiin Kaayiroo keessatti ta'e jechuudha. Akkuma obboleettiin keenya isinii ibsitetti anis irratti xumura ishee irratti isinii ibsa. Xumura irratti wannaan tuni haati ijoollee jahaatun jechuudha. Haati ijoollee jahaatuni wanta ishee fidde daabboo fi firoota ishee fidde san hin nyaanne jechuudha. Walumaa galatti hin nyaanne isheen. Gaafa daabboo sanii fi firoota sanis immoo jarri kun warri achi keessaa marammaranii ilaalanii
wan nyaanni suni marzii qaba yookiin immoo qoricha qabaa jechuudha kan ishiin nyaatte. Ishiin immoo haati ijoollee jahaatuni durumaa wanta isheen kan masaanuun ishii lammataa fidde san hin nyaattu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin jedha. Hordoftoota kee warra chaanaala kee immoo haarawaa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'e akkasuma warra artis galatooma ulfaadhaay asumaan gara yaada kootti isinii xumura. Innam obboleettiin kun hin nyaanne jechuudha. Haati ijoollee jahatu hin nyaanne kan nyaate abbaa fi ijoollee jahanii jechuudha. Ijoolleen jahanii fi abbaan immoo yoosuma du'anii jechuudha. Du'an isaan hunduu dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu torbee kana waanuma isaanitti haasa'amaa jiraayyuu viidiyoo karaa hojjedhu na beeyyadu jechuudha. Maaliif gorsa baay'ee oliif qoonnaa jechuudha. Kanarratti illee gorsa kennuun barbaada. Maaliif an akka inaaffaa nama miidhu hin jiru. Inaaffarraa kan ka'e ilmi namaa kun walitti dhaafee lubbuu olii galaafata jechuudha. Garuu gara jabeenyi ilma namaa immoo daangaa darbee jira. Biyya kam lammii kamuu ta'e ilmuma namaa kan jedhamee yaamamu gara jabeenyi isaa daangaa darbee jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf ani nama akkamii akkas ta'e hin beeku. Dhugaa rabbii ijoolleen keessattuu tiktukii instagiraamii waan adda addaa ilaaltan kun sirriitti arguu dandeessan jechuudha. Baay'ee arguu dandeessanii jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Mana tokko keessatti nama torba dhabamuu jechuun hedduu si gaddisiisa jechuudha. Meelaa inaaffarraa kaatee har'a ijoollee xiqqishuu ijoollee lafaa ol guddattee iddoo guddaa geessu kanallee galaafattee abbaa manaa isheetti galaafatte jechuudha. Dhugaa rabbii inaaffamma waan hin nama goone jiru. Kanarraa warroonni haadha manaa lama hawwitan sadii hawwitan afur hawwitan kun kanarraa waa hin barattu jechuudha. Dhugaa rabbii ilmi namaa ammaan booda tokkoof tokko qofa malee dhugaa rabbii ani hin beeku ani bakka manuma namaayyuu dhaxxee waa nyaachuun amma baay'ee sitti ulfaata jechuudha. Rabbi dhugaa waaqaa sin hin jedha jechuudha. Maaliif har'a niitiin tuni inaaffarra kan kaate har'a ishiin kan ajjeesuu barbaaddu haadha ijoollee san ajjeesuu barbaadde. Garuu haadha ijoolleen ajjeefne ijoollee fi abbaa manaa isaan ajjeeste jechuudha. Maali inaaffana gana ga'u maali kuni gara jabeenya akkana haguma fe'illee ta'u ani dhugaa dubbachuuf namni lubbuu namaa ittillee faradanii hanga har'a ijoollee xiqqishuu jahan tana lubbuu isaanii dabarsitu odoo haga san namtichuma qofayyuu ajjeesteen jedha. Dhugaa rabbi ijoollee bakka baay'ee tokko ijoollee sun garaara nyaatte daa'imti sunniin jechuudha. Waan kichuureef dafaa dhuftu maal beetti wayyoo gadda ganna jedhamne namatti dhaga'ama. Dhugaa rabbi waaqayyoon garuu ishii dhafaa ol kaa'u waan baay'ee nama gaddisiisu. Adaraa keessan warroonni niitii lama fuudhuuf hawwitanii waan kanarraa baradhaa. Mee viidiyoo itti aanu irratti deebina. Nagaa ta'a fayyaa ta'a. Hedduu nama dhukkubsa dhugaa waaqayyoo.